rakkoon Oromoo keessa jiru bu'uura rakkoon hooggansa Oromoo nyaatee wal nyaachisu ofittummaan jira. Kana walitti himuu barbaachisaadha. Ana malee biyyee nyaadhaan jedhu kun jira. Kana ifumatti walitti himneetu yoo irraa fayyineef jechnee taasaa jira wal kumachuudhaaf. Fallisaan maal akka ta'e walii akeekuudhaaf. Collective leadership itti namni amanu muraasa Abrahaam. Team leadership it kan amanu Oromoo keessaa nama meeqa nama muraasa. Hunduu nugusa ta'uu barbaada siin jechuufi Abrahaam. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Oromoon akka sabaatti galma qaba yoo ta'e maaltu wal si dhabsiisa? Waan waliin dhabde sana walumaan argachuu dandeessa. Yoo akka dhuunfaatti waan ajandaa adda addaa qabaatte walitti hin dhiyaattu. Hooggansa Oromoo keessatti hunkuramni hooggansaa leadership crisis yeroo hundaa nutti dhufu fiixee wayirra geenye waa argachuu yeroo kaanu hooggansi ilaalcha mataa ofiitiin burjaajii keessa galuudhaan wal dorgomuudhaan dhaqee harka diinaatti gala.